taayee dandaati wal arge. Halloo. Akkam nagaa. Taayeef dhaamsa qabda. Maal si jedhaan? Walli muuftanii. Abboo har'a namoota wal arge. Hiriyoota taayee danda'a takkaa wal arge. Obboleessa kootu mee dhaamsa qabda taayetti? Dhaamsa qabda? Maalitti si dhaama? Hin yaaddaniini? Isin dagateemi? Aangoo argannaan isin dagate taayeen? Maalitti dhaamatta meem? Maalitti dhaamatta natti himi? Maalitti dhaamatta? Jalan obboleessi taayee kun asitti badee biyya tana jira. Aangoo qabannaan nu dagate jedha. Mee waan asitti dhaamattu maal obboleessi Rabbi jedhin naa waliin haasa'i. Maalitti dhaamatta? Mee obboleessi keessan guddicha bira dhaqa. Tokkolleen as jira obboleeyyan taayee bannaata asitti rakkinni hamaa keessa jirti. Ilmaan Oromoo viidiyoo kana daawwattan hundi keessaniyyuu ilmaan Oromoo viidiyoo kana daawwattan hundi keessaniyyuu sheer godhaa biraan gaa kun obboleessi taayee asitti kunoo badee biyya tana jira. Taayeen aangoo argannaan nu irraanfateedha kunoo sheer godhaa taayee biraan gaa obboleessi kan kee kunooti biyya wahii jira. Kunoo lakkoofsa bilbilaa bakka inni jiru nama inni bira jiru isinii maxxansaa obboleessi taayee danda'a kunoo akkamitti rakkinni hamaa keessa jira Rabbi jedhaati sheer godhaa biraan gaa. Ayyee homaa yaadin shi homaa yaadin in bu'aa bannaati imimmaan laalmee bannaati akka inni itti bu'u. Ilmaan Oromoo viidiyoo kana sheer godhaa taayee danda'a biraan gaa kun obboleessi asitti obboleen isaa kun asitti rakkachaa jirti waan nyaatanillee hin qabanii kun akkanatti hidhamanii jejjeranii biyyaan baa keessatti viidiyoo kana sheer godhaa biraan gaa Rabbi jedhaati amaa Rabbiiti kunoo. Ay homaa itti hin boo'in abbichoo hin boo'in. Boy Rabbi jadi boy aja rabban hat obboleessa akkam Rabbitti kenna sheer godhaa taayee biraan gaa galatoomaa.